fakkattee jirta irra. Biskuuta fakkattee laala rakkeeka. Ara abbaa biyyaa maal jechuun beekti. Na dhukkuba nagartuuti jaafuu bararuuf hin deemaa xiqqoo tarabbii hin taa'u jira malee habbadhee nama. Ati bara malaayikaa jirtu hunda walitti qabamee si uume bara. Ara abbaa biyyaa muuziqiis. Dhumuudii bilbaa hogguu dhukkubsatu ni bareedda, hogguu holtu ni bareedda, hogguu loltu ni bareedda. Hogguu akkamii fakkottee namni si yaaduuti. Ara dhiisii abbaa biyyaa har'a faan. Wallaahi dhubaan baara. Yaa isaa akka dubbadhaa warri na laaltan har'a ani jijjiiraman qabu fuula kiyya laalaa akka dubbadhaa. Jijjiiramni ati har'a qabdu yoo bareedina hin taane anfara daaruu gaafadhu. Na wallaahi. Olaanu. Ni argita. Dhugaa rabbi akkanumatti xiqqashoo dukkafni isa qaqqabee hogguu wanna jejjee laayifii bee numa bareedinni kee hogguu sirra mul'ata. Maashaallah jaan hin gartuu. Laal kunuuntu matee tana qofa laal. Mee dhugaa rabbi amma nama dhukkubsatanii fakkaatti isin. Maal to'aro? Rabbicha daraasa fannannee siin jaanii argita. Hawaasni lafa si addaa? Nyaata nyaachuu hin dandeenye nyaanni keessa hin ta'u jechuun nyaata nyaachuu hin dandeenye. Dawaan beektaa? Riwaan kan ya Dokter Dawudatiin laayifii resiifidha. Afaan Oromoo kiyya koo addaati waan nama kofachiisa warra komantii. Maal itti abbaa biyyaa? Ganama Doktorri Riwaa hooti Dawudatiin laayifii resiifidha. Asuma dawaa siifata qofa farmaasii deettee bitatta. Min doktor. Ni jira doktor ni jira. Amma dura ol baasii dubbisi injoo following qabu ol booda dabani beekta. Doktor private si godha Ameerikaa irra. Online ammoo. Online VIP guu barbaadde dawultee yaada keetti himta dawaa kadhabeessi erga deetteetuma fudhatta. Oromoodha? Ati Oromoodha yaa. Okay. Bareeda. Madeeti warti qashoo qofoon qabdu warni dura. Hotte egaa huna. Qofaa ofiin kutee bar. Qofoon qabdu jennaan qofaan dhufee. Yaa wallahi qofaa ofiin kutee. Amma maal jetti duba? Amma hanga riba ho'i nagaa hanga dalagaa seenuu hin dhabu. Anamma no bakka dhiisati amma leenca naa kan nimee biifayyuu hin danda'a. Ati warri yoo leenca gadhiise amma si dhukkubaame rifattee qofta jeetiin dhiisirra. Hanga hoyyuu tura koo. No, ana kan fayyoo fide amma leenca naa kan nimee biifayyuu hin danda'a. Rifattee yoo qoftee irra kasaaraadha. Si dadhabee jiru kan leenca jechuun sabaataa miti musaatan. Ay, fayyuu hin danda'a. Ilmoo leencaa akkasiin kan ilmoon leencaa sin madaaltu. Ilmoo leencaa xiqqoo samoo. Xiqqaashaan san sin madaaltu guddaa yoo gadhiise amma onneen ta'e si Yaa dhukkubsa sun daranuu. San si dhukkubsa saniif hin jaakaa. Amma guddaa yoo gadhiise sitti iyyeeti si rabbasheeti qofta si dhukkuba daranaa. Saniif hanga xiqqoo yoo ta'e gubamna. Hin ta'u. Hin kufaa.
Qofta ono gaafadhu. Warri si yaadu kaasjala jiru gaafadhu. Maal jettan gaa'isiin qofaa? Hai, yono down. No jaan arkite. Yeah. By the way, abbaan biyyaa akkanaa fayyuuf leencaa miti waan sanii olitu nama wanti jechuu danda'udha. Ishii isin qofa haqa barreessa. Hai. So, familiin teetun si hojii taphachuu dhufa moo wataadara kee ka dhugaatiisa? Wataadara hayyaa dhugaati. Wallahi barcuftinuu kanniif hin qoftu. Dhugaa isaaniiti akkanaan fayyuufi bara. Inshallah. Fadda fi kanniif jiru jira bara. Guys, deema viidiyoo nama post godhe riipoostii laayikii minaamun godhame tiktookii yoo guyyarraa waatiin poosatiin vaayiraaliin gabbu'aan immoo waa post godhutu hin jiru bara. Beqqaana dhukkubaan maal godhu osoo mana taa'u jira. Wanti tokko inni si ergee bara yuutuubii harkitee? Hin laalle garuu gabbaneen jira garuu maal akka ta'e hin laalle. Kan si filime yuutuubiin isaanii. Seenaa addunyaa guutuu achirra baasuu deeman. Seenaa addunyaa guutuuti? Imagine being a Pyramid. queen at just 18 years old with a whole kingdom. Achirraa eegalu malee dhaggeeffadhu. She wasn't just a queen. She was a planner, a peacemaker, and a woman who did amazing things to protect her kingdom and her story. Cleopatra was born into a royal family with Greek roots ruling over Egypt. Her dad, Ptolemy the XII, loved math, stars, and culture. Cleopatra got his love for learning and his political problems. She was one of the first rulers to learn Egyptian customs, language, and traditions, which helped her connect with her people. Seenaa kun kaajal daree seenaa addunyaatti beekte waa'ee nigistii Egaa kunis seenaa biyya saniitirraa egaa. Waa'ee wanti kuwinii tanarraa. Kuwinirraa. Amma seenaatti eegalamee haa Itoophiyaa guuteeme Oromooti Habasha achumatti irraa dhiyeessu deemna addunyaa guutuu waan godhu deemanii fi asirratti poost godhama jechuudha. Asirra poost godhama asirratti jechuudha afaan kanaan hiikama. Kanarraa deebi'anii keessatti bakka itti muuvii dalaganii fi kanneen keessaa filamuu deema waan kana. Temples, roads, and bridges, and helped Egypt's people. When Cleopatra's dad died, she and her brother Ptolemy the XIII became rulers. But they started fighting, which led to a big war. Cleopatra was kicked out, but didn't give up. She used her smarts and bravery to team up with Julius Caesar. She met him by hiding in a carpet. Okay, asirra Was taken to gadhiifame Caesar's jechuudha. room. Carpet being Caesar's chambers. Kaya nyuti Cleopatra tubni. from the carpet. Julius Caesar saw Mucaama sagaliitti dalagu jira. Caesar of her claim. So iskuularraa waan kana dalagi yaaniin. Ingiliffaan isaatillee bareedaadha. Laayifiin si fidaa afaan Oromoo dilasii miti. Fayyaa bicha beekaa. Ambar Ingiliffaa dhaga'uu xiqqoon man danda'a garuu dubbachuu irratti xiqqoo rakkoodha malee. Si dhukku waan dandeessu immoo. Try goona, it's okay. Subhanallah. Booda fideetiin dhufaa sirraati ni dubbista. Afaan maaliitiin dubbisa? Afaan Ingiliffaatiin moo? Don't worry. Haa dhufu dhugaa rabbi maal akka oolan kan beekutti naasoo. Fidiin amma yoo barbaadde. Amman kaane hojjama ganama subiidha. Isaan biraa barii fi biyya biraa keessa jira. Okay. Saalamuun booda jiran. Akkamitti waati? I'm good, alhamdulillah. Biyya maan deemne si amma taraa takka deemtee uummata ilaaltee waan dhufte. Hin ta'u? Akkam ispoonsara naa taata? Maaf hin siin taane kanaatti qaama
Ani by the way biyyoon deeme akka kuwinitiin deemu barbaada waan ta'eef achirraan security'n illee naa qaxaramuu qaba. Achirraan maqaa sadaafataa jeen deemu fedha garuu maallaqa guddaa na barbaachisa